yoo najjaashi fi namtichi magaalaa kana keessa hin qabne nagayni namaa nagayni ilaa ammaa suma dubbata namichi ilaa ammaa namichummaan kumaan irraa bada namichi waan kana sirraa fedha sababa keessatti dooraala kuma lama nyaanne maaliin isa godhe najjaashi dhorkadhee najjaashi ati gurbaa anaaf beekaa jeetiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتفتوتا في كبجمتوتا خينيا الشما هركفوني إلمان رومو هندي خيسانو كان كريستانا كان مسلما هو كيفتا بغنو جراتا نغايني ربي قدا اسم بيرا هاجرات بكا اسم جرتانيتي توكو خيسانيتي نغاي اسنيتي هاتاو نوتيس نغاي قمنا فايا قمنا اسن رابني مالي هاتاو وراندنا نافي اينيو والبرجرا سلامتا كفدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابتوتا في ورتفتوتا خينيا سلامتان تنيا بكا جرتا مرتي سناغي سنجتا اسن سلام نجد سلامي أكسي داوتوتا خينيا خنو ربين جبادا عمقاين أرانا بيرتي أركما مناخيجتي تورتي تربال لما بوتي تربال لما قوتونا بالبلو جرا أنا كمان دروي سنينجي إنا مني دبين سانا نمان سيفني زبانا خانا دفاني نما أمانونيس نجاباتي نوما درامن تو بردو بيه waan indaane bakkan taanetti arkamee sirratti dalagaa garuu ammoo sanundaa ol haqaatu caala namni haqa qabatee deemu hoggutu akkallee abbaa haqaa ta'uu fi zallamamuun hedduu gaariidha ammaqaa nama na caalaa diiniis baratee beeku ammoo hanqi tokko namni jajallaan nama waa baratee jajallaa mucaa fitinamaa najjaa isanii wajjin eega walitti dhufe fitinaa tana hunda keessa seenee anallee fitinaa kaa'ee amata guutuu rabshaarra waliin jirra haa ta'u an torbaan lama guutuu na bilbiluu jira hin amanne ballotti illee ni dawwale hin amanin hin balloon illee jechaa ture arraan tana kunoo koottuumee mana bilbilaa waltu kanaa'uun ilaallaa jeenitiin wal biratti argama ammaqaayi an dhugumatti duraan sin aman reebullee an amma viidiyoo jira kaameraa kaayatiin viidiyoo waraabaa ture hai hanqaan asi viidiyoo waraabaa viidiyoo eessa kaameraa jabeessitee moo kaameraa jabeessitiin viidiyoo waraabu jira maanatti nimdi waa akhi waa hundaan haasa'e waan jaarsaatiif kan hundaan sitti haasa'e waan jaarsaa an viidiyoo gadi hin dhiisu an viidiyoo gadi hin dhiisu viidiyoo jaarsi balaan harkaan fi waan kana hundarra harkaan fi fudhannu an viidiyoo gadi hin dhiisu viidiyoo waraabaa ture daawwattoonni xiyyaasaa harkuu jee sharri sanuu waraabaa turte kana maaliif aboo jaarsa saniitu jaarsa baramma qabsiisu sanii irratti si wajjin yaa qabaa baran jaarsi ammallee hanqa dubbii jaarsaa afaan garuu viidiyoo tanallee yuutuba kee irratti waraabaa gadi hin dhiiftu sibiila sodaatammaas jaarsa shugguxii fudhannee tumatti dhaye jaarsa barnuti isin qusataa dhiisu jirra malee isin kanaa'u silaa bar qabuu fi dha'uu taate magaalaa kana keessatti mee dhaabbadhu maa wal qisaaf naami mee dhaabbadhu namni kun ibbaraa jechuudha malee waa dha'uun bar naman deettu jaarsi sibiila sodaannaan sibiilli rakkoon qabu ammoo wa'anni waa shugguxaanis nakkannitaa maaliif anummaan kunu ani wanta hogguu gubbarratti kasi fudhachiifte namtichi jarri san shugguxii ni qabanii jeen na gaafachuu ture gaafa isin akkasi qaqqabne isin wannu goonu sanu sibiila ni qabanii an sibiila saniin hin feene jarri keenya maarreen teenya sanii hojii waliin taane naan jaabeette kanaafuu sibiila nakkannite sittiin kan qad gooneetuma najjaashii jala walumaan najjaash laakiin niin kadhadha mucaan san ammaas gara na nyaata mucaan san bakka sanii akkasi buna isaa dhaabaa wal sanuu hin fadhu haa dhufee si hojii wal ta'u namticha san nyaachifnee akka biyya tana keessa raafan namtichi asii miiba namtichi biyya biraatii dhufe biyya biraatii dhufe jawaasota kanneen jawaasonni haasaa farsiisu nama badaa akkasiisanii mootummaa kanneen ragaa guutuu wajjin wajjiniin wanni hundi na bira sagalee isaallee na bira jirti kana guutuu wajjin mootummaa kanneen isaa laatu mucaan ammoo yoo si dhagee qabame laa waan si dhagee silaa amma dura si dhageeya innis waan si dhagee qabu humnumaan qabna najjaash itti dheeyiteeti sossobdee aboo kootu jarasan qabnaa jetteeni isa bira dheeyitee hogguu isa bira dheeyite nadda walta tamam viidiyoo tan ammoo hanqa najjaash qabnu gadi hin dhiifne ammaa sinnummaan kun akkanan dheessine godheetiin jira beekee najjaash amansiiseetiin jira qaalii xiyyaafati waan hedduu keessa ol dabarre qaalii xiyya godhe atis keeniin godhe qaalii olii haa godhu jeetiin bira kaadhee jira yoo nama hojjeen ni dhufaa bar ni dhufaa
najjaash abadan harka kee buusu malee Ayyo. hoo anta harka keetiin buusaa Tamam. An najjaash na finnan sheeka najjaash buusifnaaw. sheen Sheeticha baana. woo sheetichumaanaatti si geessa mana isaatiin akkamatti itti ol Yoo najjaashii fi namicha magaalaa tana keessa hin qabne nagayni namaa ni nagayni namaa nagee keenya dhiisi nagayni kee ilaa ammaa suma dubbata namichi ilaa ammaa namichummaan kumaan irraa bada namichi kun waan kana sirraa fedha sababa keetti dooraala kuma lama nyaanne maaliin isa godhe najjaashiin dhorkadhee najjaash ati gurbaa anaaf beekaa jeetiin najjaashuma sanuu bakkattoota naaf wanni barsiisee fide malee namtichi waa meeqa dalagu keessatti bar usaan maaliin isa godhe qoya akka nama tokkootiin dalagadhee bobbee maa dalagataadha boo maa dalagataadha kan namni maal dalagataadha rakkoo maal biraa badiin qabu naman tuuyine naman dallanne maa dalagataa maali namni maal akkasitti fi qilleensa kanarra deema gurbaan san bakka hundatti argama maali kana jaana warra hasidaatiin warra sharrii naman feene warra rabbiirraa garaa muratee jiru suma rabbi waan tana baga beeksise alhamdulillahi rabbil alamin allaal suma kana rabbi salaatul layli salaata subii tokko natti hin qadaa'u ani khalas toobadheetiin jiran ammaas yoo namicha kana magaalaa tana keessaan fuune nuumi sin dhiibne namichi bar wanni gallakkisa jee bar gaddiisa jee amma qaayin hatattamaa yoo nabi asitti hin argamne asiin lukkuu tana gallakkisaa nyaadha nuutaala Kan jeja na jasi jaba. Me wa takka fidu dondo an. Takkan fidu rabbi ghayra tawakkal. Sila wafide bari wafida. Danu isin kacel juru kan. Luku jinni sa gadiso. Rabbi ghayra tokkichatti tawakkaltu ala Allah. Ati Qur'ana na man jala barate. Akka inni tisita shate waan inni si godhu ture ni beeyna misa. Bakka me kanu konne ta cikeessa waa dalage kanatti facaasa. Gurbaasan kanatti facaafta malee qabuun dandeessan itti facaasa. Maarree godha. Waameeqa godhu jiraati waan inni godhe san hundi isa masana sitti himsiifna gubbarrattiin kanan goone keessa himsisiisa gubbarratti kasi mataa isaa irra gadhiitte himsisiifta gurbuma sanu yaa rabbi namichuma kana na milkeessi yaa rabbi namicha kana na milkeessi ni milkooy yaa daawwattoota namicha ni milkooyta amma kaayin garagalee harka baar jiru kana ani reefullee dhiifama siin jeetiin jira ammallee rabbiif jecha anaafillee dhiifama godhi rabbiif jecha siifillee anillee dhiifama si godhe ammoo ani waan si godhe san hundu atillee anumaa si hungo lal ati umaa takkan hungoone naas si godhe anaas si yaade anaatu qararraa si maqe dhiifama rabbii tokko jaacha an si godhe dhiifama obboleessa ani waan san hunda aaraan si baasa ana aara si baasa marabba daawwattoota kiyya isinilleen irra deebiitiin isin gaafadhaa duraanuu dhiifama gootanii fi jirtanii rabbiif jecha ammaqaa'eef dhiifama godha anillee rabbiif jecha dhiifama godhee fi shakkiin duraan qabullee fixadhee qulqullaa'ee fi rabbiin isaafis dhiifama godhu ammoo dhiifama kana maalirra dhaabbadheetiin godhaaf ammaqaa'e namicha zaalima magaalaa tana keessaa isuma kana lukkuun si gaddiisaa maarreen si gaddiisa qilleensa kanarraa si dhabamsiisa akka ammaqaa'in jireenyi isaa badu maal baarii miti isaan godhe jeeti amma isaa tashachuu jira an karaa biraatiinis informeeshina dhagayaatiin jira nama najjaashi wajjin wal quba qabu waan gurbaan najjaashi wajji jechuu jiru nama najjaashi wajjin lama dachi dhaqee dhufee anaa iccitii himuu jiru jira namaan an najjaashiin bahar si wajjin irra dalagajii itti dhaqi jee itti qaceelja jira viidiyoon tun gadi dhiifamtu wanni inni iccitii tanaa haasa'u jiru hanga najjaashi harka kiyya seenutti viidiyoon tun gadi dhiifamtu tanaafiin isin himuu jira najjaashiin nama ergeetinan deem ammaqaan isi jedhaa garagalee mi baarijaa akkanaan na godhe ji'i naatu baarsi wajji waan akkanarra dalagajii sheeticha bira naa dhaqi mana sheetichaa naa barii kottu jeen sheetichi mana isaa dhiiseeti hoteela wasafee fi namaariyaan na hojii jireenyaan hoteela walit dhufan hoteela walit dhufanii gaafa kaan mucaan hogguna dhufu gaa'inni hoteela sana hogguu dheenu hin jiru sheetichi duruu kote an nama saniinin quba qaba kaniin barbaadu an baharii miti amma booda amma qaayee akka namichi jechaa jiru an dhageetiin jira Nadiiseetu inumaa amma isa barbaadu jira. Lukkuun gadhiisaa maarreen inni juutan an gurbaadhaan mucaa amma booni maraatema mala soitaan jedhe gurbaanuun najjaashiin guyyaa san amma qaayaanaan lukkuu takkitti maqaa isaatiin hidhee as jirtu jira. Tana gadhiisee qilleensa kanarraa isa galcha itti dhiisi jee lukkuu akka midheennaan ati garteennaan nuti hoteela walitti dhufne hin agarree je haa ta'u lukkuun isaaniitis waan takka tafidduun qabdu a'uuzu billaahi mina sheexaanu rajiimi nuti nama rabbitti amanu siirii fi maarreen baananis takka. Humaata kan fiddu waa akka humaan finne yootti amante malee siirummaan baana waliin daawwattootaaf hordoftoota kiyya kanaa dhaamummaa sanii akka kiyyatti waaniin arga isaan.